Meeshaan baatishan 2025 oolmaa sharafa maallaqaa hawaalaa yookiin gabaa gurraacha akkasumallee bilaak maarketii kan jennu jechuudha. Kanneen akka biyyoota Saawud Arabiyaa, Dubaay Diraam, Kuweet Diinaar, Bahariin Diinaar akkasumallee Joordaan Diinaar, Kaatar Riyaal, Swiidin Kiroon, Swiss Firankii, Chaayinaa Heewaan, Turkii Riilee, Yuuroo, Paawundi Sterling, akkasumallee Oomaan Riyaal, Ijipshaan paawund, Yemen riyaal, Israa'el shiqil, Indiyaan ruupii biyyoota kana isinii qabadheen dhufeen jira. Kanneen akka Kanaadaa doolaara, Ameerikaa, Swiss firankii warreen kana walumaa galatti biyyoota 19 isinii fideen dhufeen jira. Yooyyaa harka fuune jaallatamtootaaf kabajamtoota maamiloota kiyya nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kochi nagaa irraa afaan nagaa guutuun qaba. Nagaan na bira jiru simbirallee akka jiru abdiin qaba. Warri mana koof haaraa taatan mana kochi dabalamaa subscribe godhaa, notification all irra godhadhaa, like gochuun viidiyoo dhaggeeffachuu eegalaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanatti dhaansuun akkuma beekamu sharafa ani guyyaa har'aa isinii fide karaa gabaa gurraachaati. Baankii hin ilaallatu jechuudha. Sababiin isaa kananii baankii biraa hambisee guyyaa eengaddaa viidiyoo hojjedheen jira. Guyyaa isaan durallee viidiyoo hojjedheeruun jira. Baankii fi gabaa gurraacha wal bukkee qabuudhaan jechuudha. Kanaafuu jijjiiramni tokko yookiin immoo hin daballe yookiinis hin qannasne jechuudha. Kanaaf hananii baankii irraa hambise. Baankii keessaati immoo baankolee warreen kaan daddabalanii jiru. Garuu nigdi baankii kanaan isin biraan geessisu jechuu information odeeffannoo ani argadhu tokkoffaa nigdi baankiidha. Dabalataan immoo namoonni irra caalaattis kan isin fayyadamtan nigdi baankii yookiin commercial bank of Itoophiyaa akkasumas baankii daldala Itoophiyaa kan jedhamu jechuudha. Kanaafuu isa isinii fidee hin dhufne maaliif jennaan jijjiiramni takka waan hin jirreef hin daballes hin qannasnes waan ta'eef jechuudha. Asumaan dabalataan warra beeruu jirtan doolaara Ameerikaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Yaada gaaffii qeeqa qabdan immoo koomentii jala kaa'uu ni dandeessu. Amma gara sagantaa keenyatti yeroo gallu tokkoffaa irratti Ameerikaa doolaara irraa isinii ka'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 159.85 oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa eengaddaa gara 157tti gadi bu'ee ture jechuudha. Har'a garuu gara galgala kaleessa galgala ture gara 160 galee ture. Amma immoo 159.85tti deebi'ee jira. Akkuma isiniin jedhe gabaa gurraachi bakka tokko hin dhaabatu isiniin jedhe isinitti himeen jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 115.80 oolee jira. Akkasumallee Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 103.75 oolee jira. Akkasuma Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 194.22 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 21.98 oolee jira. Inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 4.14 oolee jira. Akkasumallee Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethiobilackmarket.com 181.50 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin Kiroon tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 16.61 oolee jira. Akkasuma Paawundi Sterlingiidha. Paawundi Sterlingiin tokko ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 212.88 oolee jira jechuudha. Akkasuma mootii birrii kan jennu jechuudha. Sadarkaa guddoo irratti kan argamtu Kuweet Diinaaridha. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethiobilackmarket.com 521.35 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan Riyaalidha. Oomaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookaan ethiobilackmarket.com 415.6 oolee jira. Akkasumallee Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethiobilackmarket
market.com 42.81 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubai Diraamidha. Dubai Diraamni tokko karaa gabaa gurraacha yookiin Itiyoo blackmarket.com 43.54 oolee jira jechuudha. Egaa warreen Dubai jirtan irra caalaatti daldalaan 42 nu ergaa jira kan jettani sirriimadha. Fakkeenya 43.54 yoo ta'e jechuudha. Namni inni hojjetu sun inni siif ergu suni dirqama birrii tokkoof adii diraama tokkorra birrii tokkoof adii yookiin immoo hanga birrii lama kan buufatanillee jiraachuun ni malu jechuudha. Garuu namni 42 gaditti ergu yoo ta'e immoo nama miidhudha jedhee yaada akka kootti jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko akka gabaa gurraacha yookiin akka Itiyoo blackmarket.com kaawutti 42.63 jira jechuudha. Garuu immoo warri Saudi Arabiyaa jechuudha haala sharafa ittiin maallaqa sharafaa jira yookiin jijjiiraa jiranitti akka maallaqa kee baay'ina maallaqa keetiin si jijjiiru jechuudha. Kanaafuu namoonni maallaqni keessan 3,000 irraa 3,000 ol hanga ta'e jechuudha 26 jira. 26 yeroon siniin jedhu tokkotu 26 otoo hin taane birrii qabdan sana 1,000 baay'istanii fakkeenyaaf jechuudha 3,000 yoo qabaatte 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 26 yoo jettan argachuu dandeessu. Mashwaara qobaatti 50 keessaa baastu. Kana jechuun riyaalli tokkoon ishii birrii Itoophiyaa 38 jechuudha. Birrii hamma isaan irraa hambisan basmaa wal manfas quddus birrii meeqarraa kutuu beektu 42.63 jechuun gara riyaala tokkitti irraa birrii 4 adii kutu jechuudha. Birrii 4 adii olitti kutu jechuudha. Riyaala takkitti ishee irraa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama aarsa jechuudha. Amma ijoolleen baay'inaan gara Dubaayitti ergachaa jiru jechuudha. Baankii deemanii baankiin gar malee kutaa. Baankiin akkuma beektan gara namni tokko 3,000 gadi hanga 3,000 erga yoo ta'e gara 150 baankiin adda addaa baankiin gosoota adda addaatu jira miti. Alhiin baank akkasumas Raajii baankii warreen kanatu jira. Warreen kana birrii gara 170 yookiin 150 kuta jechuudha. Riyaala eessatti dabarsuuf gara Dubaayitti dabarsuudhaaf jechuudha. Akkasumallee immoo namoonni madaamiin tole isiniin jette immoo moobaayilii isheedhaan immoo gara Araba sanaatti yoo gara nama ati ergattu sanaatti yoo ergite garuu 50 moo 60 malee hin kutanii jechuudha. Kanaafuu baay'ee nama miidha inni Saudii kana. Ijoollee baay'een isaanii achitti ergachaa jiru jechuudha. Akkasuma namni birriin keessan xiqqishuu taate immoo 26 adii. Kana jechuun birrii tokko riyaalli tokko birrii 37 adii jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaar tokko 225 oolee jira. Akkasuma Bahariin diinaarri tokko guyyaa har'aa 424.44 Ijipshaan paawundiin tokko 3.15 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalli tokko immoo 0.65 oolee jira. Israa'el shiqil tokko 4.19 oolee jira. Indiyaan ruupiin tokko guyyaa har'aa tokko 89 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya viidiyoon ani har'a isinii qabadhee dhufe kana fakkaataa turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kommoo laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hanga turtii biraan nagaan naa tura.